nuti sila akarsi warri hararge kun akarsi kanate biitu sun dhagee narqa dhagee lama sitti ma oro tokkoffaa viidiyoo kana share godhaafatii biranga qumaata laalamee akka jiru dunduma konkaalu kamadoosha isatu akka arsii arrabsitu kadaffarsiise isa mucatti udaan miidiyaa kana akka ati beekamtu kasi godheenu arsii konkitti bisa waa itti dhuddu hin qabne ka baaldiin dhuddu akka kubbaayaan dhuddu kasi godheenu arsii lutti kan kee urga dhalattee caammaa godhatteen beektu caammaa akka ati godhattu kasi godheenu arsii miti qilee ati jirtu san jala kasi baasi eenyunni arsii miti maxxaw maaliin abbaan wanna godhe garagalee abbaa nyaate moo abbaa hidde mammaksuma kana maa wallaale abbaan kee dureenya mammaku jalante amma mammaks kana wallaale wanta jechuu barbaadu hadhuura arsiirra teettee tabidamu as jirta karaamaa hadhuura arsiirra teettee arsii arrabsitaa rakkinni kee maali mee qoy waa si gaafadha rakkoon kan kee maali fatiin si fuudhuu didee maali sin tunne mucaa oduusitu qeellebe argitee maraattee homaa miti gana mucaan sin tunne sitti dhiyaan maaltu si maraachisaa si fuudhuu dide si jana hundee mucaan bee anaki yesiniim saayibatiya ta'in amanee biyya sana bira dhufe ala gabbaasee na darbite garuu arra dabaree as guddadhee feemasatee as bira jira jechuu faamilii dila kana hooradhee jechuu amma unkaan ala namni naga darbu miti namni kam eessa si bulcha eessa jirta eessatti si harkaan anja kamiyyuu na bilbileeseen dinqisiifadha naan jaa jechuu saa kanatti gaafa san unkaan nama na dinqisiifatu miti nama takka hin beeku ture jechuu gaafa beelee hin qaba jechuu rakkoon sun hundi hin dabare garuu because maaliif waan jabaadheef hin dabare jee imimaan kun waan haqadheef ummaa kiyya gaafa naa bibbirtu akkam naga qabda gisanitti naga qaba fayyaan qabaan jan garuu fayyaan qabu ture aaruun ture rakkoon ture rakkochuun ture gan qaba jaan gisee isinaa bilbiltee jechuu fayyaan qaban jechuu ture maaliif hin dabaragaa guyyaan wanti hin dabarre hin jiru addunyaa kanarratti garuu gaafa sana arku gaafa san waan dabartu natti hin fakkaatu an qaba qaa'if jibbuu takka giheen ture jechuu gaafa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota haadha Jaafar akkam nagaa fayyaa gaarii jirtanii nagumaa nagaa keessanii baga nagaa taatanii baga nagaa jiraattanii duraan dursee waa'ee lubiyyee irratti arsii jettee subhanallah argitanii harka nyaatti sanitu deebi'ee nama nyaataa jetti oromoo yoo mammaayitu arsiin iddoo kana isii geette rabbii gaditti jecha rabbii gaditti namni bakka kanaan isii ga'e ijoollee ma arsiiti maaliif jennaan gaafa isiin akkasitti akka miidiyaa irratti os baatu ani wallaahi hin beeku tanaaf sanii hin beeku yaa rabbii kiyya mucayyommaan kun maa akkana taatee miidiyaa irratti as baate even luka san kaalsii wayitti dirtee waa itti gootee hin dhoysitu waan fokkataa hin dhoyfatanii jechaa ture wallaahi alazim in beeku kan akkasiin tiktok irra jirtu in beeku akkasiin tiktok qabdu in beeku wallahi inna arra ijoolleen arsii asiin isii geette isiin immoo waan jedhaa jirtu laala subhanallah akkuma makiin baantu rakkoo kamuu bira ni darban ba'adi usri yusra jedhani rakkoon kamuu ni darbiti rakkoo kamuu bira ni darbani rakkoon kamuu ni haftii duubatti isin garuu yoo lubbuun jiraattan jijjiiramuu dandeessan dalaydanii akkasi inni biraammoo maaliif harree kanaa fi shaantaa kana fidde jedhani mee FB irratti namni FB qabdanii hin beetanii hundi isaaniitu suuratti tan akkonni tokkotti baqa daasbooran gaafa biyya galtu ammallee mucayyoo takka yoo yaadatan taate kophee dirattee dhoqqerra lufuun isitti mijoofne daasboora yoo biyya galte bar wallahi namni daasbooraa kana foggoru keessattuu warri daasbooraa shamarranii foggoru ani daasboora shamarranii wallahi king of king jedhaan maaliif beeytanii nama mana hin qabnetti mana goote rakkataa rakkoo baaftee hiyyeessa gargaarte aalima gargaarte akka amantii ufiitiin mana amantii ufii bira dhaabbatte fira ufii gargaarte warra ufii gargaarte maatii ufii bar shamarri biyya arabaa ufii shaamaa taatee bayxe nama jiraachisaa turte namaaf ibsaa turte nama ifaa turte
garuu yoo kana hunda geessanii akka tasaa waa xiqqoo irratti arganii shamara biyya arabaa afaanitti nu qabatan wallaahi shamara biyya arabaa mee isinummaan uftaa zaba firuma keessan kanatti aanu ila maa obboleessa keentaani tarii yoo abbaa manaa kee ta'e Allahu alam maaliif jennaan uma fedhe taatus abbaan manaa kan bultiif si jaalate kan si hojii jiraatuuf si jaalate yaani yoo si yaade malee achi booda haadha fabbaa keeti namni haadha fabbaan abbaan iyyuu jechaadha abbaan iyyuu dhiyoo tana fatwaa wayii irratti dhageeffadhe yoo birri mucayyoon dahuu heddi birri waan ergitu dhabde jedhan birri yeroo hunda abbaratti ergiti jedhan dahuu heddi ittiin daajettee hambifattee waan ergitu dhabde jedhan maal jedhani yoo birri naan ergin si abaara ilmoo saniifate akka addaan hin baane hunda jedhuun gahe jedhan abbaan haadha kee dararaa haadha kee hiika ka jedheeni jira jedhan maali indee nu aga kana hunda isaaniif taane xiqqoo jennaan daasbooraa mee amma warri biyyatti jaalallee qaban warri biyyatti waa dura jaalatanii lafaa qaban wallahi osoo haga fedhe isii jaalateeyyuu qaata jaalalli isii sun qaata onnee keessaa bahe jaalala maalii malee jaalala mallaqaa malee baqa jaalala biizinasii malee yoo achi ka'anoo maal nuun jedhan shamara biyya arabaa tana malee waan biraa nuun hin jedhan wallahi akka garaa nama gubanitti inee baay'ee yaannaa dudunyaan wallahi alazim ila obboleessummaan waliin dhalatte obboleettimmaan waliin dhalatte abbaa fedhe haa ta'u wallahi wabillaahi abbaa fedhe haa ta'u meesin gaaf tokko yaalaa qora yoo isin mallaqa ergitaniif maashaallaadha yoo isin mallaqa erginiif jala callisanii isa kalas inde namnummaan galiiti yaaboo biyya ambaatitti miidhamte biyya ambaatitti duute kottu ilmoo tokko argadhu shamarran kennan jedhu mee ebalunnaan jedha wallahi hin jedhani yoo birrii hagana harkaan qabaatin akkamitti biyyatti galta akkamitti biyyatti goota eshi namni kun illee yoo fatahan irraa godhu hunduu shamaruma biyya arabaa ufii bar kama shamara biyya arabaa san nyaatanii sheekas ta'e qeesis ta'e paastaris ta'e abbaa fedhe haa ta'u inshaallah haadha fabballee haa ta'ani namni hunduu kama isii nyaatanii kama isii uffatanii kama isiitiin jijjiiramanii garuu isi marattas garagalanii duudhan baqa mee hunduu afaan isaaniitti baananiin shamara biyya arabaa ufi shamarri biyya arabaa maal taate kana caala maal isinii ta'uu qabdi ufi akka shaamatti bayxee isin jiraachisaa jirti mee fakkeenyaaf shamara biyya arabaa takka haa fudhannu mana abbaa feetee haa teettu mana abbaa feetee haa dalaydu wallaahi wabillaahi mana abbaa feetee haa dalaydu yeroo isiin itti raftu yeroo ufii irriba ufiitirraa qusattee ani amma fakkeenyaaf jecha wallaahi tabiraa hin fudhu ana fakkeenya yoo fudhe sa'aatiin qixxeen tokko daa'ima kiyyaaf sa'aatiin qixxeen tokko hojii isaaniiti sa'aatiin xiqqeen tokko asirra akka dalagu kan wallaahi gaafa osoo rafin bulee oolee sa'aatii qixxee deemee gahee irribni ufumaan na kuffisu qaba gaafa osoo amma nyaadha jedhu yoo garaan akka malee walla nyaate achi waa nyaadhu qaba maaliifi shamara biyya arabaa ufiinuma barka isaan gargaaraa jiru ara argaa isaanii walla nama tokko gargaaruu hin cinqamina dhimma isaati hunduu dhimma isaati maaliif jennaanini inshallah hunduu dalagatee haa jiraatu akkuma keetitti Itoophiyaa keessa soorri jiru qansiraa dalagatuu hin danda'a walla yoo gargaartee haadha fabbaa kee halas haadha fabbaa keetiin ala hundum miqir abbaa fedhe haa ta'u abibti tiyyaa sa'anii takkatti bitadhu biyya keetitti ilaali sa'anii takkatti birtee walirra kaadhu baankirra walla haga feete xiqqaattus waggaa hagana as taa'e baankii keessaa birrii guddaa qabaachuun dhabuun kiyya baay'ee natti dhagahame osoo yeroo san ji'arraa birri Itoophiyaa kuma takka kaayyadhe waggaa 13 biyya Saudi ta'eessa jira yoona jechaadha akka mindaa fudhurra garuu akkasiin goone ka yeroo san gowwummaatu nutti jira erga qalii xumnee waa baranne mootu gara biyyaa kaane jecha kanaafu duuballee ganaa ima dhufani ijoolleen ganaa duubaa dhufaa jirti yoo biyya ambaa hin deeminaa jedhaniini kalasus yoo biyya ambaa hin deeminaa jedhaniin ijoolleen akka waan isin baqa waan tokko irraa fudhattanii akka waan tokko isaanii irraa wanni jettanii akkasitti fakkaata baaba akkasitti fakkaata kanaafu jechaadha wallaahi laazim waan fedhan isiniin haa jedhan dhiisa daasbooran gaafa biyyatti galtu harreerratti fedhatte haa fe'attu ka harreerratti yoo fe'atte hoo inshaallah yoo makiinan hin jiraatiin namarratti feetee galchiti akkam gootee haa galchitu moo
madaabaratti yookaan immoo peestaalitti akkuma gaafa duraa peestaaliin biyyaa baate peestaaliin galuu qabdi ammallee dirqama. Akkuma gaafa duraa kophee koongoo kophee silipparii puushii kana dirattu ammallee diratuu qabdi jechaadha. Yaani huccumallee diratuu hin qabnu jechaadha. Bara akka ilaalcha isaaniitti huccumallee diratuu hin qabnu. Yoo ati huccuu sirraa bareedu diratte huccuun si foggoran. Yoo ati kophee bareedu diratte kopheen si foggoran. Yoo ati fuula keetitti waa dibatte dibattee si foggoran. Bakka ajalumaa gara itti baatu hin qabdu. Wallaahi aziim ila garuma jalaa itti baatu hin qabdu. Asiin dura mucayyoon tokko galte biyya keenya. Mucayyoon gaafa deemtu gaafa biyyaa deemtu haati si qoraan gurgurtii haati si rakkattuudha baay'ee rakkattuudha. Mucatti wallaahi abshaala cimtuu mucatti. Garuu mucattiin sun gara fuula rabbii deemte rabbi rahmat isaa yaa godhu haadha qoraan gurgurtu qoraan dhiisisiiftee abbaan qabani mana akkam jiru itti jaartee haadha ofiititti jecha mana akkam jiru itti jaartee suuqii bantee fi obboleeyyan isii hunda takka takkaan biyya arabaa fiddee asii galte mucoon sun gaafa dhuftu akkuma jedhame isaan jedhan kana peestaaliin manaa baate mana haadhatiin peestaaliin baatee kophee koongoon baate garuu suudii dhuftee isiin hojjattee jijjiiramtee warra isii jijjiiramtee galte wallaahi fugguranii mucoosan gaafa manaa baatu akkanatti baatee gaafa galtu akkatti galte baqa kararra teettee durriyyelleen hin dhageetti miiree wal jalaa ka duraan isiin beeynillee akkasii maaliif ta'uu danda'a warri biyya keenya akkanatti gagamaa maaliif ta'anii nama tokko yoo itti tole sin jaalatan yoo jijjiirame sin jaalatan wallahi miqanyaan akka isaanii hin jira seetanii hin jiru yoo ati sitti tole yoo ati furdatte sin jedhan yoo ati qal'atte HIV qabdi sin jedhan mee seenaa isin hima an biyya qaxarii deeme waggaa takkaa fi ji'a wayii dalage waggaa takkaa fi ji'a walii dalage sanitti dalagaan baay'ee ulfaata anilleen ijoolleedha akkasi dalagaa hin baranne dammoo biyya hunda keessaa suudi jedhan malee akka qaxarii dalagaan ulfaatu hin jirtu. Tokkoffaa nyaanni isaaniitu nyaata gosa tokko hin nyaatan xaawula irratti hodhi'ama fakkeenyaaf suudii keessatti bakka feete yoo ta'e nyaanni isaanii laaqana irratti gosa tokko iraata irratti gosa tokko baksa illee akkasuma ganama qursii sirratti san baay'ee garuu achitti qursiin seeraan hojjetamaa qaba cireeni gosa meeqa hojjetta tadii mungkin manaan seeni san ta'uun ni mala araba qaxariitillee ammallee warra qabeenya qabu qursii gosa meeqa hojjetan wallaahi xaawulaa isaaniitti irratti ciree qofaaf gosa meeqa dhiyaata laaqanni akkasanii xiqqoo raftee hin kaata toora sa'aatii 3 saatalaataa biyya sanii yoo kaase san illee nyaata hojjeta baay'ee mana baay'ee ulfaatuudha wallahi ani yoo achi galu kiiloo 47 magaalaa keessa deemuu dadhabe sanoo waggaa lama fixin galee miree biyya keenyatti namni waggaa lama fixin gale saananii nama dhibame jecha angaruu saniif hin galle saudii fiizaan banamee obboleessa abbaa kiyyaa osoo ana siin galin biyyatti fiizaa na ergee gale saudii dhufuuf jecha garuu isaan maal naan jedhani zayitoon bara HIV qabeetiin hin galtee naan jedhan wallaahi laazim gara magaalaa keessa deemuun dhabee gara gadi ba'uun dhabee baqa garuma gadi ba'uun dhabee galeetiniini baatii takka osoo hin gahin kiiloo 50 seeni gumsan kiiloo 3 dabalee jecha osoo akkas jedhu gaafa suuditti deebu kiiloo 57 gaafa suudii dhufu kiiloo 57 furdadhe garuu kama furdadhe humaan jedhu obboleessa abbaa kiyyaa na laaleessi mucoo biyya san nyaanni hin jiru waan nyaattu hin qabdu maa kana taatee naan jedhe wallaahi rifatee kana keessa ammoo baatii lama osoo humaan dalagin taa'etuma nyaataa ture jaartiin isaa natti aaraa turte wallaahi aziim baatii lama aaran nagaa qabaa fayyaa qaba deemee dalagatuu danda'a jennaan abadan naan jedhu obboleessa abbaa kiyyaa abadan qaama kana qabattee mana arabaan deemtu akkana tuqqatte baatii lama taa'ee alhamdulillah bayyanadhee kiiloo 61 moo akkana yoo ga'u gara dalagaa deemee dalagadhee jecha argitanii kanaafuu biyya keenya keessatti yoo ati furdattes yoo ati huqqattes yoo ati bareeddes sirraa odeessuun hin oolu namni biyya ambaa jirtanii ka dura nama gargaartanii yugaha wallaahi kalas uf dhaqqaba amma ka tarte ka hafteef garuu erga biyya ambaa keessaa galuun henne waan tokko harkatti qabadha namni akkaawuntii qabdu akkaawuntii keetti namni akkaawuntii hin qabne ofuma biratti walitti qabi akkam gootu namni akkaawuntii hin qabne warqii bitadhu gaafa biyya galteen gurgurtaa garuu ijoolleen teenya osoo akkaawuntii hin baafatin biyyaa baatan dogoggora guddaadha wallaahi dogoggora guddaa inshallah kuma 30 waan taane irratti kaayyatuun bareeda anuyyuu
akkasani ani yutikkaatu sunoom alhamdulillah yutubiinki achirratti naa galcha durallee rakaatu baadhu garuu erga naa kafaluu jalqabe achirratti naa galaa jira jecha billahi kiyya kan isinin jedha obboleewwan kiyya wallahi laazim ila ufingatina namni homaa isinin godhu argaa nama wallahi laazim akkasi yoon dogoggoree on balleesse dhiifama obboleewwan